Majlis Arabiyaa xurii baay'ee danda'u Kanaadaa irraa obboleettiin teenya takka akka ho'isiitiif sarpiraayiz goote baadiyyaatti naaf bitii itti naaf galchi jette qarshiin isaa meeqa akkasuma muutuyyuu hundi keessanuu laayik godhaa siras. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuudhee wal keessa sin jalaa ooguu edhaa har'a viidiyoo biyya zeddi irratti viidiyoo majlisaa gadi siniidhiisa haa ta'u malee jechuudha wanni isin hubachuu qabdanii obboleettiin teenya Kanaadaa irraa jechuudha maatii isin horee baadiyyaa keessa kalara xurii danda'u majlisa orjinaala bareedaa amma keessatti na hojjechiisi jette akkamitti argitan kana kunoo kalarri kun bunniidha jechuudha haadha isii haadha guddiftu yookiin ammoo akka ho'isii kan hedduu isin jaalattuu fi umrii baay'ee jechuudha isiif jecha wareega hedduu kennanii fi majlisa Arabiyaa osoo hin tuffatiin abbaa soddoma boolidii tokkoffaadhaan jiraachuu jirti namootiin hedduun jechuudha wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdan maal jedhaa jirtanii majlisiin kun carqii kan irraa ba'u ka ziippii qabu jettanii ziippii qabaateef irraan ba'u sirriitti akka isin naa hubachuu qabdan ziippiin kan itti godhamee fi irraa ba'ee amma haamii citanii osoo hin tahini majlisiin baay'eeyyuu hin xuraa'u kanaaf inshaallah hiyyaaddainaa isin hin jedha carqii firaashaati asitti amootuyyuu kunoo mitira tokko booldidiin isaa tokkoffa irra caalaa yeroo irraa baafne bakka kana jechuu keessattuyyuu erga qirziin itti ba'ee jedhee ogeessatuyyuu itti galchuu qabaa jechuudha booldidiin tokkoffaadha carqiin isaa kun ammoo carqii baay'ee bareedaadha kalariin isaa beejidha jechuu isinii galee kalarii daalacha malee kalarii akkasii fokkataa sanii miti kafaayin ammootuyyuu bunniidha inni kunillee kafaayidha makaddaan isaa ammootuyyuu kun maashaallah boondidii baay'ee guddaa fi orjinaala ta'e yeroo hedduu makaddaa boondidii filadhaa hundi keessanuyyuu majliisni yeroo hedduu jechuu yoo mana galee mana keenya taa'e qalamii manaa waliin bareeda malee ala afameef akkasuma ammootuyyuu cabbiseetumaan akkanuma argineef hin bareedu mitira 12 guutuudha isin galachuutti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya majliisa kana akkana xiqqoo isin agarsiisee gatiin isaa meeqa gatiin isaa meeqa jettanii guutuu majliisaa jechuudha tokko isaatiin fakkeenyaa fi kun abbaa soddomaatii miti yoo mitiraan barbaadanii yoo kaareen barbaadanii isinii hima maaliif yoo isiniin jedhe tokkoffaa irratti kaareen yoo barbaadan 7,000 kaareen tokko qarshii 7,000 isiniin jedha mitiraa yoo barbaadan ammootuyyuu mitirri tokko qarshii 10,400 isiniin jedha maalidha majliisa tokkoffaa haraka isaallee hin jira jechuun qarshiin isaa akka kanarra irratti mee abbaa 40 yoo isin deebi'e akkuma beekan jechuun maalidhaan orjinaala yoo barbaadan qarshii 16,000 15,500 akka barbaadaniin jechuudha almuuniyeemiitu jira almuuniyeemii 17,500 18,000 20,20 illee ni jira akkaataa diizaayinii fi akkaataa dadhabbiinsa yookiin meeshaa hedduu fiduu fi yeroo dheeraa ogeessa hedduu irraa fudhatuuni kanaaf warri barbaadan hundi isaa sirriitti adda baafanii inni beekuu qabnu majlis arabiyaa fi carqii firaashaa zuuriyaa garaagarummaan carqii firaashaatii fi majlisa wanni isin sirrii hubachuu qabdan carqii majlisa inni jabaan yeroo hunda jechuun waan baay'ee jechuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa carqiin majlisaa kan carqii majlisaa jennee carqii firaashaa ka hojjennu ila kunoo kana kun kafaayidha kalarii inni hin jirre haga kalarii 500 illee jiraachuu danda'a kun kafaayin kanuma kun carqiin majlisaa kanuma jabaa humna qaba carqii majlisaa yoo ta'e isa kana nu wayya jennee nu filannu bifa kanaa miti beekadha diimaan jira buleen jira carqiin majlisaa hundi isaatuyyuu ni ta'a kanaaf namni tokko meenaa filadhu majlisa naa wayyamu keessattuu ijoolleen biyya namaatii galanii carqii firaashaa naa wayyaarrattan majlisa amma mucattiin tun haga rabbi akka isii kaa'e jechuudha maashaallah tabaarakallah haga lubbuun keessa jiran isaan fayyada isaanirrallee nama biraatitti taraa kanaaf warri majlisa naa wayyamu carqii firaashaa naa wayyattan majlisa isin wayya carqiin firaashaallee bareeda carqii makanatuyyuu firaasha godhama garuu majlisni ija namaatiifis bareedinaafis kun amma yoo mana galee jedhani maatiin kiyya mana keessaa bunni akkanaa qabanii ni bareedaa jechuu barbaadeeti kanaaf laayikii sabskiraaybii godhaa galatoomaa ulfaataa nagaa namootiin barbaadanii fi viidiyoo kana argitanii lakkoofsa gaafattanii lakkoofsi viidiyoo kiyyaa Razaan Ooroo jedhurra jira asirratti yuutuubni kun seera waan hin guuttanneef jecha lakkoofsa maxxansuu sagaleelee adda addaa wacaa jeequmsaa maxxansuun dhoorgaadha gaafa seera guuttatan nama of duuba deebisa jechuudha kanaaf addunyaan tun taa'aa yookiin dadhabbii qabdi qormaata nama kuffisa jechuudha rabbi alaafisu mee akka dafee sa'aatiin naa guutu sabskiraaybii illee ergaa itti akkasumatti sabskiraaybii godha maashaallah viidiyoo ammoo sheer waliif godha viidiyoon akkana laalamu obboleeyyan kiyyaa sa'aatiin akkanaa guutu barbaada
yeroon dhumatee jira guyyaa diidamii meeqa tooyyuu naa hafee jiin irraa dhumachuuf jechuu waggaan itti naanna'ee dhumachuuf achi booda jechuudha baqqaaf duuba na deebisa bifa haaraa yaane inshallah rabbiin keenya taasisu isin jaaladha isin kabajaa hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oro hundi keessanuyyuu zed yaa rabbi yaa akkasii maqaa kana waan jechuun yeroo hedduu chaanaal irra qabadheef maqaa kanatu dafee naa dhufa isin jaaladha isin kabaja hundumaafuyyuu galatoomaa ulfaadha koomantii illee yaada babbareedaa naaf laadha horaa bulaa fayyaan faayaa isinin jedha Oromoo kiyya guutuu laayik gochuu qofan dagatina adra